bara mafania daniela amisa burret binne akananu najane besaf kadijane akabu bulajane Esho hinjire maltubiya saatiba otu harka wal qabane tokkummaadhaan hiriirre maaltu maqaa nudaa yeroo leenjisan malee fardi gogsaa hin ta'u yoo tokko taane malee yaannus garaa nun ga'u dinnis nurraa hin buqqa'u nyaatnis nurraa hin ka'u. daawwattoota keenyaa kun qophii jiruuf jireenyaati. Qophii jiruuf jireenyaa har'aan keessummaan nuyi qabannee isiniif dhiyaanne weellistuu Amartii Guutamaa Waarii jedhamti. Naannoo jirtuttis ta'e hojii isheedhaan kan isheen beekamtu Amartii Waarii jedhamuuni kan isheen beekamtu. Sagaleen dura isin dhageessitanis ta'e geerarsi nuni dhageenye sagalee isheeti. Egaa qophii jiruuf jireenya keenya har'aan waa'ee imala jireenya ishee yookiis immoo bu'i ba'ii jireenyaa weellistuu kanaas ta'e akkasumas ogeettii fayyaadha. Namni kun waa'ee isheerraa waan guddaa barattu jennee abdii goonaga. Hanga xumuraatti nu hordofaan immoo afeerraa keenya saganticha qindeessuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Gara dugda duuba keenyaatti immoo ogeessi kaameraa kan argamu Fuwaad Siraaji. Ayyee kallattiimaan mee Amartii daawwattoota keenya akkasuma immoo warreen karaa sooshaal miidiyaa yookaas miidiyaa hawaasaa nu hordofaatti jiraniin Amartiin kun eenyu? Amartiin eenyuaa jennu mee of ibsuudhaan nu eegalime. Duraan dursee OMN irratti qophii kanarratti afeeruu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Egaa Amartii jechuun Amartiin intala Oromoo tokko Amartii Waarii Oromiyaa jiddu galeessatti dhaladhee guddadhe. Yeroo ammaa kana immoo biyya Kanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Kalgarii keessa jiraadha. Egaa Amartii namni baay'een nama beeka jedheenyaadha. Haa ta'u tole Amartii seenaa kee haga kana gabaabsitee dhiyoonitti himte tarii gaafa ijoollummaa kee duubatti nu deebistee nu yaadachiistaa laata? Barri ijoollummaa kee akkamitti ture? Akkamiinis yaadatta? Egaa bara ijoollummaa kiyyaa ani baadiyyaatti kana dhaladhee guddadhe. Oromiyaa jiddu galeessaa Bashottiin dhaladhee guddadhe. Kana baadiyyaatti bakkiin gaa akkuma nama hundaatu akkuma ijoollee hundaa achumatti mana barumsaa deemee achumatti baradhee barumsa koo ijoollummaa kootii baay'eetu jira. Keessaa wanti na gaafachuu barbaaddu jiraate siifan deebisa. Maaliif hedduudha. Gaafuma ijoollummaa duubatti si deebisee seenaa kee yoo dhageenye isa jedhumaafan kaasee egaa mee kallattiidhaan gaaffiin si gaafadhu yoo jiraate weellistuu Amartii akkasuma immoo ogeettii fayyaa kan taate Amartiin imala ishee naannoo giddugaleessa Oromiyaa gama Tuulamaatii kaatee gara Finfinnee isa booda immoo gara Giriis isa booda immoo gara Kanaadaa Torontoo achi immoo Kalgaarii jirtaadha. Mee imala kana yookaan immoo haala itti biyyarraa gara biyyaatti deemtee amma Kalgaarii geessee kana al tokko nu yaadachiistaa laata? Egaa gaariidha. Ani biyyarraa yeroon bahu ijoollummaadhaan nan bahee biyya Giriikiin deeme. Biyya Giriikii immoo xiqqoo jiraadhee biyya Giriikii irraa biyya Kanaadaa Torontoon seene. Torontoo samma tokko jiraadheen immoo baqataan taa'uun karaa biyya Kalgarii kana dhufe. Ammoo magaalaa Kalgarii keessa jiraadha. Haa ta'u mee gaafa ijoollummaa kee ati yookiis immoo namoonni akka haasa'anitti weellistuu Amartii Waarii ispoortii jaallattii jedhu. Ispoortii kanaan immoo hanga sadarkaa naannootti illee ol baatee badhaasa garaagaraa argatteetti kan jedhuun odeeffannoo dhaga'e. Mee ispoortii maal faati kanatti yogguu sanatti taphachuudhaa jaallattu? Haala kamiin immoo gara ogummaa aartiitti dhufte? Mee isa kanoo nutti himtaa laata? Egaa ispoortii kanan jalqabe baay'ee xiqqoo ta'e kananii. Xiqqoo ta'ee egaa baay'een jaalladha. Probaatiif akkanan hojjedha. Maaliin jedhaa sabbooda sookarii taphachuun eegale. Sookariin kuni
A, B, C qaba. C keessan taphachaa ture maaliif C'n kun ga'anii ijoollee xixinnoo ture. Sookarii san keessatti goolkiipparii ta'een taphachaa ture. Ammata tokko erga taphanne booda sookariin ijoollee durbaatiif hin hayyamamu jedhanii nurraa dhaaban. Maali jennaan akka biyya keenyaatti kaansarii qabsiisaa maal jedhame. Akkasitti nurraa dhaabanii garuu immoo ispoortii dhaabuu waan hin dandeenyeef kan biraatti jijjiirradhe jechuudha. Kaasunis atileetiksiin seenee yeroo na atileetiksii seenuu utaalchoodhaan seenee utaalchoo isa lafarra utaalan kana yeroo sana የምድር ዝላይ jedhu afaan amaaraatiin isaanii kana dorgommii seenee tokkoffaa bahee madaaliyaa warqee argadhe yeroo sanitti san booda immoo fiigichallee fiigeera itti fufne maleedha. Fiigicha booda immoo volleyball, basketball, handball kanuma hundumattuu taphachuu eegale jechuudha. San booda maaltu ta'ee taphataan tokko tapha kana hunda taphachuu hin danda'u tokko filadhaa jedhanii san boodan tokko filadhee jechaadha. Anaan filadhee sun maalinni handball kubbaa harkaa. Kubbaan harkaa kun isa goolii qabu kana isa gooliitti darbatan kana isuma sookarii sanirraa kan ka'e amma kan kubbaa harkaa kanarrattis goolkiipparii dhuman ta'e maaliif muuxannoo nani qabu sanii dandeettii nani qabu sanii isaan immoo taphannoo yeroo isaan awraajjaa waradaa maal kana jira dura waradaadha kan taphadhe bachoo waradaadha kan taphadha. Bachoo waradaa booda eessa dhaqnaa awraajjadhaa filamne iddoo biraa immoo deemnee taphanna yeroo sangaa filamee awraajjadhaa filamee caboonnaa guraagee awraajjaa jedhama awraajjaan nuti keessa turre yeroo san karaa Adaamaa kana deemnee Adaamaa Faaswaayifaa deemnee kan taphannu akkasumatti san keessa ispoortii keessan darbee ispoortii baay'een jaalladha. Lafuma ispoortii kanattis takka sirbaa ijoolleenis hin jaallatu nu baaseedhu. Sirballee achumaan eegalee jechuudha. Fedhiin sirbaa yeroo dhumsan nan jaalladha. Fedhiin sirbaa sanuma keessa ture. Garuu yeroo san lafa deemu hundatti ijoolleedhaaf sirbaan baasa. Kanatti ijoollummaan kiyyaa keessa ispoortii fi waan akkasii sochii akkasiitiin kan dabarse jechuudha. Amma immoo artistii taateetti weellistuudha. Mee weelluu jalqabaa waltajjii irratti sirbitee ni yaadattaa? Sirbi sun immoo kan nama biraa ture moo kanuma kee ture? Mee sana nu yaadachiisi. Biyya alaa kanatti dhufee biyya Kanaadaatti kanan dura sirba eegaleessee jirratti yeroo isaan sirbinaan sirbu sirba abbichuu fa'aadha kanan sirbu abbichuun kun egaa signeecharii dhumanaa ta'e qalleessuman sirba abbichuudhaan eegale dura yeroo eegalu sirba jirratti. Mee xiqqoo ishee nuuf sirbitaa laata amartii? Hin danda'amu. Abbichuun nagaa keerra marmarii lachittu nagaa qopheessi waraanii. Shamto kerra marmarini, lechitu naga, oresi waranini. Asha, 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 asha. Mutulu robauli, badam fite sangabu. Mutulu robauli, badam fite sangabu. Eda siya dambule, karani yesangabu. Abichu naga, tokerra marmarini. Lechitu naga, oresi waranini. Asha, asha. Asha, asha. Abasena rata Abasena rata imiti gadilala karamana kebita kamita walala abichu naga tokerra marmarini lechitu naga oresi waranini
Maaliif sirba kana filatte? Tarii waan jaallatte qabda laataa sa'aatii sanatti amartii? Sirbichumaan jaalladha. Sirbichumaan jaalladha. Sirba durii sirba aadaati. Baay'ee natti tola sirbi kuni. Durii seenaa sirbichallee beekuun ture yeroo sanitti. Amma dhiyoo kana seenaa sirbichaatu bare garuu inni jaalladha. Sagalee warra dur sirbuus natti tola jaalaluma malee waan biraa. Mee seenaa addaa qabaa laata sirbi kun animmoo gaafan ilaalu waa'ee jaalalaa waan ati sirbaa jirtu natti fakkaate kan akka kootarii kallattii birootti hubatan yoo jiraate hiikoo biraa qabaa jaalalaan ala sirbi kun. Yeroo sanitti anaaf akkuma sirba jaalalaatti fudhadhee abbichuun immoo Oromoo keessatti abbichuun gosa Oromoo tokko keessaa tokko iddoon abbichuu jedhamullee hin jira. Yeroo sanitti sirbuma jaalalaa ta'ee kana fudhadha. Amma immoo garuu dhiyeenya kanatti seenaa abbichuu gooticha abbichuu seenaa isaa ergan bare boodan itti caalaa jaalladhee baay'ee natti tole. Utumaan seenaa isaa beekin sirba kana akkasitti jaalladhee sirbeen jedha. Amma gooticha abbichuu akkaataa inni Xaaliyaaniidhaan lolee waan hundumaa waan inni keessa darbee hunda ergan dhaga'ee boodan immoo itti sirbicha caallatti jaallachaa dhufeen jedha. Haa ta'u galatoomi amartii meegaa isa kana akkuma nuuf kaastee dudduubbeessaa nu yaadachiistuu fi kan hin barbaade baay'een akka gosaattis kan beekantu jiru akka naannoo biyyaatti yookiis immoo kutaa Oromiyaa keessaa tokkottis namoonni beekan jiru kanuma akka nuuf kaastuun barbaade meegaa sirboonni ati sirbitu yookiis immoo waan ati weellistu maarratti fuulleeffatume yoon dogongoruu baadhe hagammaatti gara albeemii 5 kan hojjetteettu sirba isa kana keessaa maarratti fuulleeffatu si'a garagaraa. Gaafan kanas jedhu sirbi yeroo garagaraadha warri kaan waa'ee jaalalaati kan isaan sirbanii warri kaan immoo gootummaa leellisu warri kaan immoo aadaa seenaa duudhaa maalummaa Oromoo kan ibsuudha kan isaan kaasani mee sirbi amartiidha maarratti kan fuulleeffatanidha yeroo baay'ee. Sirboonni fooriin durbaase baay'een isaanii jaalala irratti kan fuulleeffatanidha. Waa'ee biyyaarratti duudhaa irratti akkuma amma ta'e qabeenya Oromoo irratti aadaa irratti. Kanarratti amma immoo dhiyeenya kanatti gaafannoo sirba warraaqsaa sirba yeroo hundumaa garuu gaazee sirba kiyya keessa jechoonni biyyattii Oromiyaan hin hafne maaliif albamii koo isa lammataa irratti biyya keenya bal'oo an jedhutu keessa jira. Albamii koo isa sadaffaarraa biyya magaalanii Oromiyaa bareedduu kan jedhutu irra jira. Isa shanaffaa irratti immoo biyyatoo kan jedhutu jira. Yeroo hundumaa waa'ee biyya kootii kanan faarsaa waa'ee qabeenya biyya kootii aadaa biyya kootii kanan faarsu. Amma naa danda'ame tokkotti immoo yeroon sirbugaa iddoon jiru sanirraa kan ka'e namni muuziqaa naa qindeessullee waan hin argamneef nama biraatti muuziqaa koo kan naa qindeessu nama Oromoo taane nama aadaa hin beekne waan ta'eef. Akkanani fedhu sanitti aadicha wajjin naan deemne malee amma hin danda'e tokko sirba kutaa hundumaatu albamii guyyaa keessatti sirbuuf yaaleen ture. Sirboonni kee yoo qabiyyeensa akkas ta'ani waan atiin kaasne tokko immoo kan hin kaasu mata dureen kaasettii kee tokkodha maal jedha birraan bariitee kan jedhu tokkodha. Birraan bariite jetteeti kanatti kaasettii sana itti moggaaste yookaan maqaa itti kennite birraan bariite maaliif jette laata? Birraan bariite waan hin jedheef yaani birraa baay'een jaalladha. Kala Oromooti biyya Oromoo egaa birraan akkam bareeda akka ta'e yeroo habaaboon daraaree margee reefu washeennis ga'ee ifee lafti bareedu kana baay'ee namatti tola. Birraatti Oromoon illee aadaa baay'ee godhata. Sun wannan yaadadhuuf biyya Oromaa taa'ee keessattuu biyya Giriikii yeroo jiru isaanii biyya dukkanan dhage dukkana jechuu danda'ama ganna ture achiis baay'ee biyya Kanaadaa kun biyyuma cabbii kanan dhufe egaa yeroon biyya waan akkasii biyya kanatti illee arguun baanne wallee dhuma kiyyaan illee yaadadhee kanan birraa kana yaadadhee birraa biyya kootii san birraan bariitee sirbii birraa baay'een jaalladha. Birraan bariite kan jedhu kana yoo fudhanne akkuma tikaasteeyyuu gama Oromootti keessumaa gama aadaa Oromootti eenyummaa fi maalummaa Oromootti yoo deebine birraa Oromoon haalota garagaraan kabajaga. Bara kanallee godaannisa isaatu eelaa isaatu nutti baay'ate ayyaana irreechaa
horaar sadee bishooftuuratti lubbuun namoota 678 guyyaa tokkoon wareegamuun nuuf godaannisa ta'ee kan jiraatu yoo ta'e illee yogguutti Oromoon iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan kan ganna dukkanaa keessaa gara booqaa birraatti nu baaste jedhanillee yogguutti rabbiin galateeffatanii ayyaanonni tokko tokkos kanneen akka ayyaana gubaas yoo fudhannee yogguutti namoonni firoonni bishaan guutee walitti ce'uu dadhabanillee yogguu isaan itti wal arganii dhagaa birraan waan Oromoo keessatti waan guddaa qaba isumati kaasteef egaa waa'ee irreechaa kanas kallattiidhaanis ta'e kallattiidhaan mee gaaffiif deebii keenya keessatti waan itti deemnu ta'a mee egaa gaafa sirba kana sirbitu ati eenyutu fakkeenya siif ta'e mee sirboota kanaadhaaf weellisaan yookaan weellistuun siif fakkeenya ta'ee gama ispoortii kanaarraa gara aartiitti kan dhuftu kan si taasise eenyudha waan nutti himtu qabdaa laata? Ani sirbii duruu mana keessa jira baay'een jaalladha. Fakkeenya naa ta'ellee jedhee namni yeroo sanatti baay'een hin turre jechuun namni keessumattuu dubartiin wallee Oromoo wallistuu baay'een hin turre yeroo sanatti kan turan Ilfinesh Qannoo fa'aadha. Namni biraa immoo warruma sirba Amaaraa sirbu sirba Oromoo tokko tokko keessa mammaku warra akka Husnish Baqqalee Ammalmaa Labaatee fa'aa kanatu ture. Abbabach Daraaraa fa'aatu ture. Isaanii dhagaa. Garuu walleen anuma keessa ture. Ani baay'een jaalladhaan ture ofii kiyya. Akkaataa karaan ittiin sirbuun hin beekneen ture. Yeroon biyya Kanaadaa jiraadhu immoo artistoonni keenya warri gurguddaan achi turan. Dr. Ali Birraan, Elemoo Alii, Qamareesuu achi waan turaniif amma isaan jidduun seenee jechuudha. Gaafan isaan jidduu seenuu namni dura akkan sirbu na gaafate Qamareessuuf ture. Qamareen illee nan dideema maali jennaan lakkina sodaadhaa. Qe'ee keenyatti kan keessatti dhaladhee guddadhe keessatti sirbi akka hoodaatti ilaalama. Kanaaf na sodaadhaa jennaan yoollee sagaleen kee akka maqaan kee achirratti akka bahu hin barbaanne anuma jalaa qabi sagalee bareedaa qabda jedhanii wajjin haa hojjannu naan jedhee sanumaan otoo hin jiru egaa Qamar wajjin isin hojjanne booda abbaa ijoollee kootiitiin wal baree jechuudha. Gaafan abbaa ijoollee kootiitiin wal baruu inni weellistoota kana hunda wajjin walitti siqa baay'ee Ali Birraadhaan immoo biyyumarraa kaasee akka maatiitti wal laalu. Isaatu maaliif naan jedhee sagalee bareedaa qabda. Maaliif ani yeroo hundumaa mana keessattis inuman waa jejjedha kanuma dhagaaniiti. Sirbuutu sirra jira jedhee isaatu akkan wallee keessa seenuu na jajjabeesse. San booda jaraanis gaa wal barree jarris baay'ee yeroo sanitti na jajjabeessanii kanumata akka wallee keessa seenuu. Meegaa sirboota illee baay'ee babbaayisne ta'uu ni madagaa ati immoo weellistuu faana sababa jirruuf homaa tokkollee rakkoo waan qabaatu dhee yaadu daawwattoonni keenyas ta'e dhaggeeffattoonni keenya himanuma hubatu dhee yaada. Meegaa sirba yeroo garaagaraa gaafa hojiirras jirtu waan tokko sirba yeroo hunda irra deddeebiteedhaa jettu kan yaadattu qabdaa? Kana yaadadhu gaa maalumaan sirba kana yaadadhu kanan jedhu qabu. Sirba Ali Birraa fa'aa baay'een jaalladha. Maal kan jedhu ture nu yaadachiistaa laata? Karamanni baagadaayessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa Isina sababarisa, isina sababarisa. Waan akkasii sirba Ali Birraa gammachuu kana yoo baay'ee kana sirba. Akkati waa'ee aadaa, waa'ee duudhaa, safuu Oromoo hedduu jaallattullee dhageen jira hiriyoota keerraa isa kanas toorumaan gara gaaffii koo keessatti waan itti deemnu ta'a. Meegaa ati gaafa ilaaltu waggoota dheeraa duubatti deebitee har'ammoo yeroo amma jirru kana keessatti bara dhaloonni qubee ga'anii waa'ee aadaa safuu duudhaa dubbachuutti ga'an kana ciminaa fi laafina aartii Oromoo akkamitti taajjabda akka intala Oromoo tokkotti ati? Ani akka intala Oromoo tokkotti ciminaaf laafina kanan jedhu anaa fi akkeen Oromoo baay'ee cimee baay'ee guddatee jedha.
maaliif san jechuun koo sirriidha guddannee bakka nama biraa waan guddaarra yoo ga'uu baanne iyyuu yeroon ani sirbuu eegale sanirraa kaasee amma ammaattirree kan jiru jijjiirama guddaadha. Baay'ee cimee baay'ee guddate aartiin Oromoo. Aartiin Oromoo immoo an guddate uummatatu guddisee duwwaa otoo hin taane aartistiitu guddise. Aartii Oromoo kan guddise aartistiidha. Maaliif? Aartistiin irratti dadhabee, aartistiin irratti humna isaa waan qabu qabeenyaa isaa irratti fixee bu'aa malee kan guddise aartistiidha jechuun danda'a. Maaliif? Otoo akka aartistiin itti dadhabuun, otoo akka aartistiin irratti hojjetuun, uummannis akkasumatti bira dhaabbatee sila kana caala guddata jedhee tanan yaada. San jechuun uummata kumachuu otoo hin taane hin beekama. Uummannis hin beeka, nutis hin beekna. Rakkina aartii keessa jiru, rakkina weellistoonni Oromoo, aartistoonni Oromoo qaban wanumaan beeku kan akkas jedhee garuu jijjiirama guddaatu jira. Baay'ee cimaa jirra. Wanti xiqqoo otoo hin taane wanti aartii Oromoo laaffisu maaliif tokkoffaa mootummaa gabroonfataa biyya keessatti maaliif nuti otoo biyya qabnu, otoo aadaa qabnu, otoo qe'ee qabnu, otoo hunda qabnu akka nama hin qabneetti qe'ee dhabnee, seenaa dhabnee, biyya dhabnee, jireenya iyyuu dhabnee rakkachaa jirra. Artistoota akkamitti biyya keessa jiran artistoonni ciccimoon kun isaanii dhukkubsatanii yaala dhabanii kan du'antu jira, gargaarsa dhabanii. Kun mootummaadhaan hidhamanii mana hidhaa kan jirantu jira. Kun mootummaadhaan qabamanii lafa bu'an kan dhabamantu jira. Kanarraan kan ka'e sun laaffisee akkan guddanne nu godhe nu cabse jechuun danda'a. Karaa biraatiin immoo uummanni keenya aartistii kana akkamittan guddisa, akkamittan bira dhaabbadha, aartistoota keenya akkamitti guddisna kan jedhu irratti uummanni keenya hojjate gaariidhaan jedha. Maaliif aartistiin tokko uummata isaa malee gatii hin qabu. Aartistiin tokko yoo uummanni bira hin jiraanne, yoo uummanni bira hin dhaabbanne qilleensa irratti sirbaa gatii hin qabu. Kanaaf aartistii uummanni Oromoo jajjabeessutu irra jira. Maaliif aartistiin sagalee uummataati. Aartistiin sagalee biyyaati. Kanaaf ijoolleen cimaatuma jiru. Aartistiin tattaafachaatuma waa baay'ee hojjechaa jiru. Aartistoota baay'ee qabna waan gaarii kan hojjetan. San karaa saniin cimne gara kaaniin immoo haala biyya keessaa deemaa jirurraan kan ka'ellee waa baay'ee nu jalaa laafaa jira sin jechuudha. Ayyeen daawwattoota keenya kun qophii jiruuf jireenyaati. Qophii jiruuf jireenyaa har'aan immoo keessummaan nuyi qabannee isiniif dhiyaanne weellistuu Amartii Guutamaa Waarii jedhamti. Maqaan isheen hawaasa keessa jiraatutti beekamtu immoo Amartii Waarii jedhamuuni. Qophii kana keessattis bu'ii ba'ii jireenya ishee fi haala kamiin gara ogummaa kanaatti akka dhuftedha kan isheen nuuf kaasaatti jirtu. Egaa kutaama amma ittaanu keessatti immoo egaa kan nuyi isiniif dhiyeessinu waa'ee imala yookiis immoo sochii qabsoo keessatti aartiin yookiis hojiin aartii faayidaa maalii qaba jenneeti kan nuyi irratti fuulleffannu. Yoo duubatti deebinee yaanne ji'oota muraasa yookiis immoo waggaa tokko kan guute keessatti sadaasa 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincitti sochiin warraaqsa saba Oromoo kan eegale kutaalee Oromiyaa bal'oo wal ga'uudhaan har'a immoo finiinee hanga biyya alaallee gaheetti jira dhimmi kun. Isa kana keessatti immoo lubbuun hedduun wareegamaniiru, namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dararamaa jiru, kanneen bakka buuteen isaanii dhabames muraasa miti. Egaa artistoonni Oromoo dhimma sochii Oromoo kana akkamitti ilaalu isa jedhu kanaaf immoo kallattiimaan mee Amartii ati akka intala Oromoo tokkotti sochii warraaqsi sabni Oromoo taasisaa jiru keessumaa qeerroon biyya keessatti finiinsaa jiru kana akkamitti ilaalta? Akkamittis taajjabda? Maalis irraa barata dhaloonni har'a jiru? Duraan dursee qeerroo biyya keessaa galateeffachuun barbaada. Wanni galateeffadhuu fi qeerroon lafa jiru iyya dabarsaa jedhee tokkummaadhaan ka'ee dhaabbatee biyya isaatiif dhumuu isaatiif baay'een isaan galateeffadha. Maaliif
injifannoo guddaadha. Kuni uummata Oromoo seenaa uummata Oromoo keessatti injifannoo guddaadha. Saniif kan lubbuu isaanii baay'eefillee Rabbi jannata isaaniif haa kennu. Warra immoo ijoollee ishii dhabde abbaa ijoollee isaa dhabde warra obboleewwan isaa dhabde hundumaaf maatiidhaaf Rabbi cimina guddaa haa kennu jedha. Waaqni isaanii immoo biyya keenya haa bilisoomsu. Gumaa isaaniitis immoo akkanumatti naftu yoo Rabbi jedhe hin baate. Nutis cimnee warra gumaa isaanii baasu Rabbi nu haa godhu. Gara biraatiin wanti nurraa eegamu maali yoo jettee na gaafatte nuti akka warra biyya alaa jirru tokkotti wanti nurraa eegamu sagalee uummata keenya addunyaa alaa biraan ga'utu nurra jira. Amma dandeenye karaa danda'ame hundaan uummanni Oromoo tokko ta'ee sagalee qeerroo biyyaa sagalee uummata Oromoo kan biyyaatti ukkaamamaa jiru san nuti baasnee karaa dandeenye hundumaan addunyaa biraan ga'utu nurra jira. Sani kan nurraa eegamu. Tokko sani lammata immoo tokko taanee hundi keenya tokko taanee garaagarummaa keenya lafa keenya waan tokko nuti hundi kan deemnu bilisummaa biyya keenyatii fi sanirratti xiyyeeffannee tokkummaadhaan akka falmannu tokkummaadhaan akka uummata keenya biraa dhaabbannu jedha. Yoo san hin taane uummanni keenyaan biyya keessaallee akka hamilee hin cabne akka abdiin kutanne nuti isin duuba jirra tokko taanee tokkoomne isin duuba jirra jechuunitu nurra jira. Kana wanas jechuu barbaadu. Amartii qabxiilee ijoo yookiis qabxiilee bu'uuraadha kanatti kaasee keessumaa ijoolleen biyya keessatti qeerroon akkasumas immoo sabni Oromoo badhaan kan inni lubbuu isaa aarsaa gochaatti jiru harka isaa qullaa bahuudhaan yogguutti mootummaa sana dinne jedhee mallattoo diddaa haala kanaan agarsiisaa jiruttidha kan lubbuun isaanii wareegamaatti jiru. Warreen biyya alaa jirru immoo qabsoo kana haala kamiin tumsuu qabna warraaqsa kana haala kamiin xumuratti gochuu qabna kan jedhu qabxiilee hedduu kaasteetta. Garuu yaadota garagaraatu ka'a yeroo adda addaati ati immoo umurii jiraatte kana keessatti qabsoon Oromoo ilaalchota lama keessumaa karaa nagaan yoo itti deemne bilisummaa finna kan jedhutu jira. Kan biroo immoo rasaasa yookaan hidhannoo kan jedhanis ni jiru. Akkuma weellistuun yookiis artistiin Seenaa Salamoon jette akkamiin diina gombisuu rasaasaan diina gombisu jetteeti kan isheen weelliste. Dhugaadhaa aartiin sooshaal miidiyaanis ta'e miidiyaan hawaasaa kun waan guddaa buusaa jira qabsoo kana finiinsuu keessatti yookiis addunyaa beeksisuu keessatti. Mee isa kanarratti ati akka keetti isa kamitti amantame? Hidhannoodhaan yoo ta'e meeshaa waraanaa immoo karuma nagaa yoo itti deemamedha. Yeroon bilisummaa kun gabaabbata jettee yaadda? Umuriin bulchiinsa wayyaanes dafee aangoorraa darbama jettee yaaddaati? Ani akka kootti nama nagaa beeku wajjin karaa nagaatiin falmachuu deema. Namni nagaa hin beekne akkamitti karaa nagaatiin deemtee wajjin falmatta? Nama nagaadhaan deemna. Ijoolleen akka ishee akkas gootee deemtu kun waa tokko harkaan qabnu harka duwwaa jirra harka duwwaa falmachaa jirra nagaa barbaannaa jedhaniiti waldhatti nam'anii mana hidhaatti daddararamanii gubatanii dhumaa jiru. Karaa irratti akkuma maal seen jedhu akkuma gubatti darbatamanii akka maalitti karaa irratti dhumaa jiru. Kanaaf akkamitti karaa nagaatiin deemnee bilisoomna jedhanii kan yaadani waan jiru natti hin fakkaatu. Karaa nagaa wanti jedhamu karaa nagaa kan deemtu nama nagaa beeku tokko wajjin mootummaa nagaa beeku tokko wajjin mootummaa nagaadhaan uummata isaa bulchu tokko wajjin karaa nagaa jettee lola deemta falmachuu deemta. Garuu mootummaan kun dura yeroo seenu qawweedhaan seene mootummaa qawweedhaan seene ammas qawweedhaan uummata bulchaa jiru. Wanni inni beeku qawwee duwwaadha. Nagaan beeku jechuudha. Kanaaf karaa keenyanis kana booda baay'ee yaalle ijoolleen biyya keessaa karaa nagaatiin yaalanii harka duwwaa ba'anii dhuman. Warri biyya alaa jiranillee warri karaa nagaa jedhanii yaadanii deemanillee hin jiru hin taane dubbichi. Kana booda mootummaa qawweedhaan biyya bulchuu nutis qawweedhumaan baasutu nurra jiran jedha.
haa ta'u gaa dhimma kana faana wal qabsiisee immoo jaarmiyaaleen siyaasaas ta'e dhaabbileen siyaasaa dhimma Oromoof dhaabanne quuqamne jedhanii biyya alaa kanatti hedduminaan argamu. Yoo kutaalee Oromiyaa keessa deemne immoo qeerroon biyya keessatti lagaaf gandaan osoo waliin qoodin yogguu irree tokkoon Oromoon tokko ta'uu isaatti amanuudha. Garaagarummaa biyya alaa kanatti babal'atee jiru kana dhiphisuuf sabni yookiis hawaasni biyya alaa jiru kun maal gochuu qaba jettee dhaamtame iddooma kanatti sababni isaa geerarsa kee keessatti ati waa'ee tokkummaati kanatti faarsitu geerarsa keedhaan kanatti keessu haaluma wal fakkaatuun immoo wantoonni taajjabamuu yoo jiraate biyyuma keessatti waan akkasii dhiibbaan akkasiidhaan hin jiru isa kanaadhaaf maaltu osoo ta'e jettee dhaamta si'a garagaraa ammas sirbii keessa maal jedha waa'ee Oromiyaa biyya koo kan jedhu Oromiyaa baay'ee leellista baay'ee faarsita isa kanaadhaaf maaloo ta'e walitti dhufotte yaadda jarri kun. Warri biyya alaa jiru kun ijoollee biyyaa qeerroo biyyaatirraa akka baratan jedha. Maaliif ijoolleen biyyaa gaafa kaatee walirratti dhumtu ijoollee gaara mul'ataa jirutu burraayyuun kan keenya sabbataan kan keenya bishooftuun kan keenya jedhee achi bahee dhumaa ture sun maaliif ijoolleen kun burraayyuun sabbataan bakka jiru iyyuu hin beekan ijaanuu argan hin beekan garuu kan Oromoo ta'uusaa beeku ijoolleen Oromoo achi ka'uu isaanii beeku Wallaggarraa ka'ee Jimmarraa ka'ee Arsiirraa bakka hunda kutaa hundumarraa sagalee tokkoon ka'ee qeerroon Oromoo tokkummaadhaan walirratti dhume. Garuu nuti warri biyya alaa jirru kun san wallaalleeti waan baay'eetu jinnu jidduu deemaa jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee nama jibbisiisu, waan baay'ee namatti hin tolleetu deemaa jira. Sun ta'uun irra hin jiru. Yaanni kun yaada baay'ee xiinxala yookaan analaayisii hedduu itti kennuun nama barbaachisudha. Guddaa ulfaadhu galatoomi amartii. Mee kallattiin egaa si'a baay'ee amartiin waa'ee aadaa Oromoo hedduu jaallatti. Kanammoo kan isheen argatte maatii masheerraatii abbee isheerraa waan akkasii gonfattee kan jedhamutu jira. Kana faana wal qabsiisee bara 2009 iddoo amma jirtu kana magaalaa Kaalgaariitti irreecha si'a jalqabaaf namni eegalte tokko isheedha. Kanaaf haadha malkaa jedhamti jedhama dhuguma situ eegalee yogguu sana dubartiin immoo haadha malkaan jedhamti kana faana wal qabsiisee yogguu Giriisiitii gara Torontoo dhufte immoo Dooktar Kweekumsaa faana dhimma irreechaa kana jajjabeessaa kan turteessidhaa jedhama mee isa kana duubatti deebisiin yaadachiisi mee waa'ee irreecha Kaalgaariitti eegaluu kee. Yeroon Torontoo jiru sirriidha. Yeroo jalqabaatiif kan beekutti biyyuma alaa kana keessatti irreecha kan jalqabde Dooktar Kweekumsaatti galata guddaa qabdi, kireeditii guddaa qabdi. Isheen jalqabde waggaa tokko booda nanilleen ishee wajjin immoo itti makame wajjumaan yeroo dheeraadhaaf irreecha achitti kabajaa turre. Yeroon immoo bara Kaalgaarii dhufu akkasuma gaammaa irreecha kana itti fufuudhumatu narra jiran dhaabbatu jedhee kanaan gaafa Kaalgaariitti irreecha dura godhannu 2009 nama 3 taanee jalqabne irreecha kana. Nama 3 taanee jalqabne san booda namuma achirratti illee argame bara san namuma xinnaa ture. Egaa irreechi kun akkamitti waa'ee irreechaa kana jalqabde maaliif kan jedhuufi ani maatiin keessatti dhaladhee guddadhee warra aadaa Oromootiin jiraatu, warra aadaa Oromootiin bulu, warra aadaa Oromoo beeku turan warri koo warri keessatti dhaladhee guddadhee maatii koo keessatti yeroo hundumaa aadaan Oromoo iddoo guddaa qaba. Akkasittiin warri koo dur gadaa godhatu, abbaan koollee abbaa bokkuu turanii irreecha irreeffatu. Aadaa Oromoo waan aadaa Oromoo jedhe ta'e hundumaa keenyattan argaa. Sanumaaf gaamma wanneen keessatti dhaladhee guddadhe wanti bareedan kun akkamitti na harkaa badaa akkamitti nu harkaa badaa itti fufuudhumaatu nurra jira kan jedhurraan biyya kanallee dhufnee ijoollee keenya aadaan keenya kan inni agarsiisna kan jedhuun irraa ka'een biyya kanattis dhufee jalqabee 2009 egaa amma ammaatti irreechi deematuma jira waggaa waggaadhaan namnis dabalaatuma deema. Dubartiin haadha malkaan jedhamti kan jedhamuufi dur yeroo biyya jirru haati manaa abbaa malkaa haadhuma malkaati jedhamti.
asitti immoo haadha malkaan naan jedhan egaa akkuma baay'atutti haadha malkaa haadha siiqqee naan jedhanii namoonni baay'een maqaan kiyyallee haadha malkaa haadha siiqqee ta'ee siin jechuun danda'a Kaalgaarii keessatti. Galatoomi amartii keessumaa egaa qabxiileen iddoo kanatti siif kaasu yoo jiraate seenaa guddaa biyya sana keessatti buusaadha kanatti jirtu namoonni garaagaraa immoo maal jedhaniiti waa'ee amartiidhaa haasa'u amartiin weellistuu qofa miti isheen ogeettii fayyaadhaa jedhu ogummaa kana akkamitti gara fayyaatti dhufuu feete jalqabumaadhaa hawwiin kee ogummaa fayyaa ture moo kan biroo ture amma gaa akkas egaa imalli kee gaafa ilaalamu ispoortiidhaan eegaltee isa booda aartiitti dhuftee dhimma hawaasummaa keessattis waan guddaa gumaachaatti jirta. Amma immoo ogeettii fayyaa taateetta akkamitti ogummaa kana itti dhufuu dandeesse ammas waan biraa hojjechuuf gara fuulduraatti karoora qabdaa laata? Karaa ogummaa fayyaa duruma kaasee yeroo baay'ee narsii ta'uun barbaadan ture. Garuu immoo biyya kana dhufee biyya Torontootti mana barumsaa karaa narsiingii illee doon ta'in wanuma biraan barachaa ture. Kanan karaa ogummaa fayyaatti seenee erga biyya Kaalgaarii dhufee biyya Kaalgaarii yeroo dhufu akkuman dura dhufeen mana barumsaatiin seene hojii dhiiseen mana barumsaa seenee jechuudha. Mana barumsaa seenee kanan wanneen ammattiin hojjedhu kana baradhee isumaan immoo Alberta Health Service keessa hojii argadhee akkasittan hojjechaa jira. Duruma yaadan qaba malee akkasitti baay'ee itti cimee tuffneen ture garuu biyya kana dhufee haala tokko yeroo ilaalu karaa kamtu na baasa kan jedhurraa caalchidheetumaa hojiidhuma Torontootti hojjechaa ture isaanis itti fufee hojjechuun barbaanne maaliif namni jijjiiramuutu jira ani jijjiiramuutu narra jira wanneen hojjedhullee jijjiiramuutu irra jira ani amma haadha ijoollee lamaan qaba. Ani gaafan waa xiqqoo baradhee wanuma xiqqoo irra ga'ee ijoollee kiyyaafillee maybe fakkeenyan ta'aa laata kan jedhu irraan kan ka'een mana barumsaa seenee kana baradhee hojii bareedan qaba HSC fan hojjedha hospitaala keessa hojjedha hojii bareedan qaba. Haa ta'u mee tarii egaa dhimma kana faana wal qabsiistee akkati ergaa yookiis dhaamsa dabarsituun barbaada keessumaa namoonni gara biyya alaa kana dhufani keessumaa baqattoota ta'anii immigrant ta'anii gaafa biyya alaa kana jiraatanii yoo daa'ima qabaatanii callisanii taa'uudhaan deeggarsa mootummaarraatti kan isaan eegan waan nuni taajjabnu maatiifis ta'e firaaf ta'uun yeroo tokko rakkoo isaaniitti ta'a saba biyyaa dhiibameefis rakkoo itti ta'a ati immoo dhimma hawaasummaa irratti adda durummaan hirmaattaa yoo dhimmi hawaasummaa tokko jiraate afeerraa garagaraa waan garagaraallee hin qopheessitaadha kan jedhamu ijoollee kee sirriitti guddistaa akkasuma immoo dhimma irreechaa kanas ta'e wantoota hedduu irratti hirmaatta isa kanaan ati maal barsiista dhaloonni maal narraa barachuu qaba jetta? Egaa wanni ani jechuu barbaadu akkuma ati jette biyya kanatti namoonni dhufanii hin baratan namni baay'een. Ani baradhee iddoo guddaa ga'e waan baay'een hojjedha jechuun kootoon taane namni waanuma xinnoodhaan jireenya isaa geeddaruu danda'a. Hoo yaade itti yaadnaan na hin godha tokko nan godha itti yaadee numa godha namni. Namni keenya garuu yeroo as dhufu keessumattuu ijoolleen dargaggoon hojiidhuma humnaafaa hojjetu kana agarta. Dubartiinis mucaa lama godhatte ani haadha ijoolleeti kana boodattee abdii kutatee teessa. Suni ta'uun irra hin jiru. Dargaggeessi amma danda'ame mana barumsaa seenee barachuutu irra jira. Gaa barumsi maal akka ta'e namni hundumtuu hin beeka. Kanaaf waan hundumaa hojiin amma hojii humnaa hojjetee sirriidha. Warra ijoolleen biyyatti maatii isaanii gargaarantu jira. Garuu immoo maatii gargaaruu kana yeroo dhuma xinnoodhaaf illee yoo dhaabanii waan mana barumsaa seenanii waa baratan gara fuulduraatti maatii isaaniitiif illee waan guddaa gochuu danda'u. Mataa isaaniitiif illee waan guddaa gochuu danda'u. Kanaaf hojiin dabartee hin qabu. Barumsi garuu dabartee qaba. Barumsi sirrii dabartee illee hin qabu garuu umuriin namaa yeroo namni umuriin namaa dabalaa deemu abdiin namaas xinnoo gadi laafaa deema. Garuu yeroo dargaggummaa yeroo waa hunda gochuu danda'anitti barachuutu isaan irra jira. Mana barumsaa seenanii baratanii waan nammoo caalaa gaarii ta'e
argachuu danda'u. Dubartoonnis keessumattuu ani kanan xiyyeeffadhu dubartii irratti ani mucaa godhadhee anaadha ijoolleeti anaadha manaati jettanii of hin cabsinaa. Namni tokko kan of cabsu ofuma isaatiif of cabsuu jechuun abdii kutachuudha. Abdiin kutatinaa. Ani waan kana eebaluun tuni akkana goote ani maaliifan gochuu dadhabu waan jedhu isinitti haa dhaga'u. Faranjiin tokko kaatee waa gootu waan faranjii taateefi miti isheenis ilmoodhuma namaatiin addaate malee. Nutis waan ishiin gootu isaan gochuu yaalutu nurra jira. Nutis fuulduratti maal gochuu dandeenya? Ijoollee kanallee akkamitti barsiifanna? Ijoolleen keenyallee maal nurraa barti jechuutu isaanirra jira. Dubartiin ani haadha mucaateetti abdii akka hin kutanne haati mucaa waa baay'ee gochuu dandeessi. Ani yeroon Toronto irraa dhufe ijoolleen koo xixinnoo turan ijoollee mucaa waggaa 4 waggaa 5 fidee dhufe Kalgaarii kophaan guddise ijoollee kana. Ijoollee koo yeroo kophaa guddisu anaadha ijoollee ta'ee abdiin kutanne. Egaa ijoollee abbaan bira jirtu ati abbaan bira jirtu dhiisiti ani mataan koo ijoollee lama yeroo guddisu abdiin kutanne hin danda'u hin jenne nan danda'an jedhe. Maaliif ani kana gochuutu narra jira. Jireenya koo geeddaruutu narra jira. Jireenyaan Kalgaarii Torontootti jiraadhe san paarkiing attendaantiin ture. Jechuun gaafa keessattuu maallaqa namarraa guutaa wanti barattu jiru wanti irraa barattus hin jiru sammuun keessa waan jijjiiraman qabu achuma taa'ee maallaqa namarraa guuraa the end of the day beecheekidhuma kiyyan fudhadhee gala jechuudha. Maaliif jireenyi koo itti fufuu akkasitti fufuun irra hin jiru amma geeddaramuutu narra jira waan haaraa barachuutu narra jira kan jedhutan xiyyeeffadhee jechuudha. Asan dhufee ijoollee koo deekkeeriin galchee ani immoo mana barumsaan seene. Mana barumsaa ooleen ijoollee koo deekkeera irraa fudhadheen gala akkasumatti akkas utuman jedhu kanan baradhu sanis fixee hojii argadhee jechuudha. Hojiin kiyyaa mootummaa Albertaatti kanan hojjedhu heelzikeerii keessaa hojii bareedan qaba. Yoon ani san gochuu danda'e dubartiin immoo abbaa manaa ishii tokko wajjin jirtu maaliif gochuu dadhabdi? Maaliif gargaarsa qabdi? Abbaan manaa bira jira. Nan danda'etti baatii baratti waa irra ga'utu ishirra jira. Abbaan manaa immoo haadha manaa kee jabeessutu sirra jira. Haati manaa kee waa hunda. Haati manaa kee atillee haati manaa kee yoo barattee waa irra geessee si boonsiti. Sillee si jabeessiti, si cimsiti. Yeroo baay'ee yoo laalte gootota kanallee namoota baratanillee namoota ciccimoo dhiira ciccimoo agarte ofuma isaaniitii ba'anii achi hin geenye beeki. Dubartii jabduutu bira jira. Dubartii jabduutu jabeessee achiin isa ga'e. Kanaaf dubartii jabduun haati manaa jabduun yeroo hundumaa si jabeessiti. Kanaaf akka na cuuciniin jedhaa dubartii kee jabeessitee dhaqee baradhu dhaqee kana gochuu dandeessee jajjabeessii isinis dubartiin ofii keessaniif falmadhaa ofii keessaniif dhaabbadhaa waan ittiin guddattan karaa guddinaa yaalaa haamileen isinaa jabaattu haamileen isin hin cabin jabaadha kanuma kanan jedhu. Galatoomii egaa dhimma dubartii ta'ennaan dubartii nan jaalladhatteetti jalqabumaallee baay'ee irratti xiyyeeffatteeti kanatti dubbattee egaa'anis guddaa galatoomii ulfaadhuunsi jedha. Mee egaa gara dhumaarratti haala sochii biyya keessaas ta'e haala saba keenyaa kanarratti dhaamsa ati gara dhumaatti dhaamtu yoo jiraate isa kana meenuu dhaamii kanumaan immoo gaaffiif deebii keenya ni xumurame. Egaa dhaamsi ani dhaamu karaa waa'ee biyya keenya keessa jiru kana ilaalchisee kanaan dhaamu warra biyya alaatiif keessatti keessumatti dhaamsifu warra biyya alaa wanneen dhaamu tokko haa taanu haa tokkoomnu sagalee uummata keenyaa addunyaa biraan haa geenyu addunyaan illee biyyattii sanaan gargaaru biyyattii sunaan qawwee bitattu gargaarsuma addunyaarraa dhufu kanaani. Kunillee akka dhaabbatu yaalii haa goonu garaagarummaa keenya of duuba keenye waan biyya keenyaa ta'u waan nu tokkoomsu waan nu bilisoomsu irratti haa hojjennuun jedha. Gara biraatiin karaa aartiitiin ani dhaamsinaan kennuu barbaadu. Karaa aartiitiin aartii Oromoo kan guddisu aartistii duwwaa otoo hin taane uummata Oromooti. Kanarratti uummanni Oromoo haa hojjetuun jedha. Amma gaddaa yeroo darbee artistii tokko dhabne artistiin kun Roobaa Dhaabaa jedhama.
Produusarii cimaa artistoota baay'ee guddise artistoota bebbeekamoo kan duru kan akka Adama Room, Kadir Sa'iid kana hunda kan guddise isaa. Aadaa Oromoo keessatti sirbuun rakkina hin qabu. Abbaan fe'iyyuu ka'ee sirbuun danda'a. Isuma dhugaa dubbachuu. Garuu produusarii akkasii argachuun baay'ee rakkisaadha. Ani ofii kiyyarraa ka'ee tanaan kanan beeku san maaliif ani dur yeroo ani sirbu nama produusarii akka Roobaa kana otoon argadhe sila anuutti illee duubatti nafuun jedha. Maaliif sirba kiyya kan naa qindeessaa ture nama aadaa keenya hin beekne, nama sirba keenya afaan keenya hin beekne. Kana garaagarummaa qaba. Artistiin sun amma ijoollee 8 dhiisee du'e Roobaa Dhaabaa. Ijoollee isaa kan ammoo nuti gargaaruutu nurra jira. Uummanni Oromoo gargaaruutu irra jira. Sanduwaa doon taane artistiin tokko hin dhibamaa waan ittiin yaadamuu qabu. Rakkatee artistii meeqatu rakkatee hafe? Artistii meeqatu dhibamee yaala dhabee du'e? Kanaaf uummanni Oromoo nu haa gargaaru, artistii bira haa dhaabbatu. Amma Roobaa Dhaabatiif illee goofandii bannee jirra. Sanirratti illee gargaarsa hundi keenya haa goonu. Kanaaf artistii Oromoo uummata Oromootti guddisaa nu bira dhaabbadhaa nu gargaaraa. Amartii gara dhumaarratti mee egaa geerarsuma duraa sana irra naaf deebitee qophii jiruuf jireenyaa keenyas asumaan waan xumurru ta'a. Mee geerarsitti irra naa deebitaa laata xiqqoo yaadatti naaftee jirti. Meeqa ifan geeraraa maafan yaadameeranaa dhameessa furreeffine akka annuu jennee dhabeessa gadi jennee. Mafania Daniela Yamesa Burebine Takana Nugna Jane Dabis of Gadijane Takabu Bulajane Otoron Hinjire Maltubia Fitiba Oto Harkawar Kavane Tokumadan Hirire Maltumaganuda Maltumaganuda Yeron Nenjis Hamale Fardi Guksa Fintau Yotoko Tane Male Yanus Garanungau Dinis Nurambukau Nyamis Nurahinkau Lufika yamba barda bulofi ke malu dalida Agaduka yamba barda damanka e malu dalida Ya gota Antamdina Galatoomi amartii guddaa ulfaadhu ayyeen daawwattoota keenya qophiif jiruuf jireenya har'aas egaa dhaamsuma weellistuu amartii waarii kanaani kan nuni xumurru torban qophii biraadhaan hanga walitti deebinuutti jiruuf jireenya gaarii qabaadhaa isiniin jecha akkuma isheen dhaamsa ishee keessatti kaastes aggaammi sabni Oromoo itti lubbuusaa aarsaa gochaatti jiru milkeessuudhaaf tokkummaan humna jechuudhaan qophii jiruuf jireenya keenya har'aa xumurra torban qophii biroodhaan hanga walgeenyutti jiruuf jireenya gaarii qabaadhaa. Ifooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee.
isaa qaqqalee dhiigaan deeqqifate foddaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate